rahama sin fuudha kottu jedhee wayii hammata abadan maatii wala seese maal qabda jedheeni maal qabda jetteeni wal qopheeffatee waa hunda gaafatee wal barumsa qabeenyo akkasi karoo ora godhatee guyyaa hawaasa beeksisee maatii beeksisee akkasi galcha malee akkanuma isii tanaaf hin fuutu jannata rabbii kan akkanuma seentanii duba jirana bilisummaanis akkanumatti hin dhuftu dhumtee miidhamtee bosona galtee rakkattee barumsa dhiistee maatii teetirraa dhiiftee biyyee uffattee uffata baxxaaniyaa dhiiftee gatti algaa ta'e dhiiftee jireenya bareedaa dhiiftee muka nyaachaa akkasitti namni qabsaa'u jiran arras tiktok namu bilisummaani fadhaa bar ummanni keenya kun sheekii tokko maanaa jaaka warra bani Israa'el Muusaadhaan idhab anta wa rabbuka inna hauna qaa'iduun warra joonsan garte warra san fakkaatan jee bar deemi atiif rabbiin keetumman qabsaawaa gaafa gartee bilisoomne hin dhufnaa jedhanii gara Masrii qotan jedhee bar garte akkana bilisummaa hundi bilisummaa hin barbaaddeemma hundi siyaasarra teessee sirbu aknuma wite kanat eenyume khabilisummaaf jiran eenyu miskiinni biyya keessatti ilmoo isaa wareegaa lubbuu isaa wareegaa miilaan ijetti dhabee kanamatti kun akkanumatti taa'ee sirraa biyyaan baa godaane taa'ee hin dhuftu jara keenya akkanaa miti tokkummaadhaan kallattiidhaan gamtaan waan hundi tolti jara keenya gartee akkana wal arrabsaa bar nuti Oromoon tun kutaa kudha takka malee afaan kudha takka hin dubbannu bar jiran amantii adda addaa qabna amantiin taabbaati ettee fittee jirtu Oromoon duraanuu yoo amantii tiyanaan kabaj masjiidni kiyanaaf hin kabajamne lafatan bilisoomsa mootummaanis masjiidaa fi yoo charchii fi ummata kana barataa fi barsiisaa fi aktiivistii fi artistii fi luubootaa fi qeensa sheekota yoo fite biyyee bulchuu deema moo biyyi namni irra jiraanne maali mootummaan kan mootummaa ta'u yoo sabni lafa san irra jiraate maal bulchuu deema jirana amma tiktookii kanarra yoo namni jiraanne abdii maal asirraa godha yoo hin jiraanne masjala eenyutti haasa'uu dhufte saba kanatti haasa'uu dhufte garte mootummaanoo nama kana if jalaa fixa garte yeroo nuti garte yeroo kana mootummaan kan Oromooti biyyi tan Oromooti siyaasaalleen tan Oromooti jennu mootummaa afaan keenya masaraa keessaa dubbatu bakka hundanuu kan ni jettu kaan kiristaanaafis mirga islaamis mirga harkate kaan naftanyaa jalaa bahee afaan isaatiin waa barsiisu jira arra wangeeluma isaatu afaan isaatiin barsiisu jira jennu arras baanee yoon irratti ati duulte gaafa bilisummaa dhugaa akka biyya faranjii akka Ameerikaa harkanne akkam wal godhuu deema jara keenya akkam wal godhuu deema kutaa kudha takkatti wali baanee wal nyaachuu deemnaa dhiiga wal nyaachuu deemnaa rakkina wal fitnatu ashaddu min alqatl jedha rabbiin bara arraba kanaa fi karoora hamaa fi wal xixiqqeessu kana gandu kanaatu waan ajjecha haramtudha jedha ajjeefamnaan tokko kutee bar nagaa kutee tokko hafee nagaan jiraata akkana rakkina wal goona barumsa walitti hin dhiifnu wal barsiisu walitti hin dhiifnu tokkummaan hin leellifamtu halkanii guyyaa dhukkee warra akkanuma kaasu jira jara keenya nuti afaan tokko dubbannaa bar kutaa kudha takka irraa dhufnu malee Oromoo barnuti Boorana haa jennu Wallagga haa jennu Shawaa Arsii Baalee Harargee Jimma eenyu hidhuu haa jennu Oromoodhaa miti maali maqaa biraa qabdanii jara keenya abbaan keessan tokko miti way abbaa lamarraa dhuftanii haati Oromoo fi gartee dhalchite kun takkuma miti way lama abbaanii fi haati barka takkuma mee san dhiisuu akkuma biraatittu ilmi namaa addunyaa kana jiru hundi isaa abbaan isaa Aadamii fi Hawwa kana namni shakkii qabu jira kiristaanaa fi islaama waa hundarra walii galuu baanu guyyaa tokko hin duunaa fuula rabbiin dhaabbannaa way wallaalle jedhana eenyu waa wallaalle amantiirra walii galuu dinnu ni duunaa kan nama ajjeesuu sin du'aa abbaan qabeenyaa sin du'aa gartee kutaa feetirraa dhufi ni duutaa duuti natti dhuftii kan inatti hin dhuftu kan jedhu jira jara keenya maraataan hun jedhu jara keenya hin jedhu saniif kabaja walitti godha dubartiinis akka dubartii jiraadhaa asirra wallahi bara kana dhiiraaf dubartii wallaale tiktok irraa jara keenya ani warri itti haasaa jiru warra biyya keessa jiru ka asirraa kana ko obboleessasii akkuma feete gootu ka arrabsitu namni waa wal gaafachuun kabajaan wal gaafata walin xiqqeessu walin arrabsu obboleessaatiin walii galee suuta wal gaafata yoo dubartiin dubartitti fin beeyne dhiirtiin dhiiratti fin beeyne bu'aan isii maaliree jiran sini garaa miti bu'aan qabu waa wal gaafachuun sagalee achiis deddeebi'e saniif dubbiin teenya tun akkuma tiktokii taate bilisummaan teenya tun guyyaa tokko gartee faloo kun numa guddata guyyaa kaan buum si jalaa gubata arra ol kaana borumtii gaduma deebite ammas ziiroo gad deebine ammas haaretti ammas tokkummaa jeeyyi ammas akkan yaa Oromoo mo boonya waggaa meeqa gaafaan amata gartee 40 jala jirra
waggaa 150 bilisoo gamroomneen abbaan kiyyaatu waggaa 150 jedha akaawwan kiyyaatu waggaa 150 ilmoon ta'etu waggaa 150 nambarri kun hin dabalamu inni irraa tuusa maali hin dhamaanee bar jirana hin dhamaate akka qeeroo gartee hawaasa keenyaa sooshaal miidiyaa irra dhamaatee hin jirtu wallahi hin dhamaate qabeenya walii qabachuutti hin jirtu barumsatti hin jirtu tokkummaallee liftu jaalala labsitu amantii ofiin hordoftu siyaasuma halkanii guyyaa abbichuu akka abbichuun kun ergamaa waaqayyoo rabbi biraa isinii dhufe shimee isin achiin kaayyanne jara kana bar jedhana oromoon maratteen kaayyanne ani hin beeku akkasuma miti abdii eenyu maratate akkasumas warruma inni bitame wajjin dalagu abiyyiin telegiraama qabate arba'ateen kamadee jechuu ture bosona jala deeme warruma inni guddisan afaan namtichi kun afaan biyya sanii hunda beeka akka itti nyaatu beeka nama waliin miidhee jidduu kanaa nyaata gartee nama abbaa isaaniitu eenyu warritti kan barangoo waraqaa akkuma gartee namni mooritarati nama kannitutti abdii mooritara qabdaa miti isaas bara akkanumatti angootan itti kannanii bara oromoo tana dadhabnaan bulchuu dadhabnaan kootumee keenya karaa hunda beektu kana bayyaa'inatu ati waa hunda fakkaata kootu jedhanii bara itti kannanii bara yeroo muraas mee baate laali nurraa uummata kana qabbane isaan itti kannanii dubbiin isa harkatti haftee dubbiin dhuumuu fi uummanni keenya takka kanarra gabbee akkanatti hin duune bara of kannee duraan hin baqata akka bara harree diidoo baqata du'arra wareegamee uummanni konkolaataa dura dhaabbatee rasaas dura dhaabbatee dimsaachi yisamma sagaleen keenya dhageemtuun biyya tana finiinsitee jennaan bar akkas godhanii bar akkasi irree bishooftu irratti achi dhufee namni kumni meeqa dhumnaan oromoon tun nu fixxeeti galaana dhiinisiitu dhangalee nu fixuu deema jedhanii eenyuma ilma abiy ahmad kan as baasan arte saniif jedhana angoo isinittiin kannine irraa buusuu hin dandeessa rabbi achi kaa'e namticha kana gartee ammaas nuti maraxanne namaan nuutaa jennee biyyaan baati barsiin maraxatee waggaan kanaaf haa bulchu jettee gartee sagaleedhaan achi keessaa sagaleen buuftaaf yeroo garii maal jaana kofalchiisa namtichi kun bar gartee sagalee nama jibbitan kawaa hunda balleessee sagaleen irraa buusaa sagaleen achirra kaayyadhaa jaa abiyyi sagaleen bu'a sagaleen achi kaayyadhaa tiktook irraa wal buusuu hin dandeenye amma anaa wasirraa buusuu hin dandeessan angoo sanarraa biyya guutuu qabeenya biyya sanii lafaa fi biyyee fi lafee dhuunfate kana akkamiin buusuu dandeessan kan buuftuun biyya kan fudhattuun dhiigaan fudhatta dhiigaan gartee achirra kaayyatta nama biyya meeqaatu nu booda fincilee suudaanii eenyu jibuutiidha eertiraa biyya meeqaa nu booda fincilee jira keenya nuti ganfa afrikaa kana keessaa harki irra guddinsa yoo Itoophiyaa keenya jibuuti biyya East Afrikaa walitti dabalte oromoon geeni bar saba oromoon geeni ummata heddumminaan bu'aa dhabe jiran quality fi quantity waan jaamu jira bar jira keenya bu'aa dhabne jira keenya dhugaa walitti himaa sheekan keessa jalan deemtan juwaaris jalan arrabsitan way jaalmarroo kanaas akkuma isin gootan abiyyiillee akka itti arrabsitan shimeellee numa arrabsitan gaafa feetanii daddacheetanii faarsitan amma cuftii isin dhiistee bar abiyyiin ol naqee mana hidhaa quubsee kaana dhabamsiisee kunoo isinii gallake silaa juwaarii fi hunda si ajjeese eenyuutu gumaa isaa kafala haacees ajjeese gumaa haacee osoo hin kafalin isin masjiida kanaas amma kan nu gubachuu jira achi nu gubdan duba isin isaa gubatu aanni jettanii nam islaamni wallahi du'aatu isaarra caala jiraachuu Itoophiyaa tana keessa rabbiin walal aakhiratu khayrun laka min al-uulaa nu jedhe bariyaa Muhammad kan isiniif caalu jiru addunyaa lafa biyya lafaa kanarra akhiraa jiru jannataa san bara namni keessatti hin duune kan gartee ganda sanii irra isinii caala jedhe nuti du'aa irra nu caala bar jedha addunyaa tanarra hadiisa rasuula sallallahu alaihi wasallam addunyaan tun nama rabbitti hin amanneef jannata nama rabbitti amaneef gartee mana hidhaati jedhan kana rabbiin nu hime xilaata keenyaas rabbiin nu hime shayxaana irraa kaasee saniif jara keenya jabaadha akhiraan nurra caala yoo gartee amantiin teenya masjiidni keenya amantiin teenya ulamaa'in teenya tuqamte gartee biyya jaaranii olitti siin nurra caala oromummaas rabbiin nu kan irra jiraannee duuna waa takka tana oromoof waa takka oromoo sirraa fuuna jedhee namni dhufeen irraa fuudhuu danda'a lubbumaa hojii oromoo ulumaaniin du'a bar jaran namni sin irraa fuudhu jira namni mee oromummaa irraa fudhatamtiira abiyyete oromoo miti jedhan juwaar oromoo miti jedhan araba jedhan achi galchan arra waan na dhibu jarana yoo hundi keenya yoo ati araba irraa dhuftee deema araba galinaan jedhan amantuma kiyyaan ani oromoo soona beekanii yoo naan jedhan hundi hayya amantiin gaagus biyyo amantiin hin biqille marga taatee lafa keessaa hin baane
ani eenyu kanaan gad dhufte Jibtii kanaan gad dhufte takka Israa'el irraa gad dhufte namochi galuu qaba gaa dhiifnee Amaaraaf. Amaarilleen biyyaan bakka biraatii dhufee bar kushite bakka irraa dhufe qaba. Namni irra hin jiru jechuun gus Abiyyii fi masaraa mootummaa qofa dhiisaa deemaa nagaa harkattana gus bakka taataan hundi keenya gus. Quraanas qabaddaa wangeela qabaddaa biyyaa deema. Biyya biraa dhayinee achirra wal lollaa gus. Yaa jedhan akkanaa miti jira keenya. Irtee beekaa keessan kabajetti godha wal jala deemaan isin injaa inshaallahu taala dalagadhaa biyyaan baa jirtanii tan ammoo biyyaan baa teessee amantii nama arrabsiisu hedduu wallaahi laziim. Subhaanallah gariin gartee biyyuma Nabi Muhammad xiqqeessaa jira keenya biyyuma isaa afaan isaa haasooytu malee dalagatti himee dhugaan isin jira. Nabi Muhammad afaan Amaariffaa dubbatama Oromoo dubbata abdii. Nabi Muhammad afaan Amaariffaa Oromiffaa sin dubbatan. Iwo akkas afaan Nabi Muhammad Arabaati afaan Arabaatiin dalagachuu jirtan jira keenya Ingiliffaa miti takka jira. Biyyi isin diinaarri birri inni maallaqa inni gartee uume kana kaarensi inni tolche bara isaatii eegalamtee gartee kana namu fudhachaa akkami namarra nama jibban tokko amma Amaara yoo jibbine afaan isaanii way dubbanna hin feenu qaba nama siin taane tokko afaan isaa dubbachuu qabdu biyya isaanii Gondaritti godaana jee wayin biyya isaanii hawwa dalagaafu inna wujarana jara keenya addunyaa tara bara Nabi Muhammadis bara Museetis warri amaneef hin amannes walumaan jiraachuu ture jara keenya gartee hamaan hundinuma jira yeroo yoomiyyuu opiniyoon bara sanis waan dhabamtu bara bara hunda lafa kana jirti. So biyya lafaa kanarra namni gartee kaan seexaana kaan kan amane kaan kan hin amane kaan kan rabbitti amane kan rabbiin ogoone abboomi seera rabbii gartee heera rabbiin hin hordofne akkanuma jira. Numa jira. Rabbiinu ibiddaa fi jannata qopheessee bar jirana. Hai. Ibiddaa fi jannata qopheessee. Eeka way jannata qopheessee fi hundaafu hundi si qooda rabbiin si qopheesserre gartee لها 7 أبواب جرب لكل باب جزء قرتي قودي سيكو بلبل تربة قبل قرتي قرآن كين قرتي جهنم كون بلبل سيكو بيت كان هندان للمنا ما يتقروف تربين هكذا انجرو قرتي أتي سيرا بيوتو نودفنه ما تو سيكو باي كلين توفي قالتي مقالتشا كو باي أبدي أبي يودي أكثر والله زواي كان جدًا فا أكنا كنا زواي كنا كنا أكما جنان لين درجة ورقبا إبدي لين درجة ورقبا هما همينيان منيدا كالدنيا كنا لين غرتي سيري موتومات منيدا ورر رحمة كبا ورر لبونا ما جيسة جيرو برابرا إتمور تيسان كدوتي في كوجا قراني تي وجا دقدمي في كان كابين واقفالي غرتي بو كنون دينو والدا بلا فكان رتي سني قالتي أكاسي كاوي غافنا جنوس نجرتي Oromoo farasti gaafne yennus ni jirti gaafa amantii tiyaatu farasti yennus akkana yeroo ammaa kana sagalee naa ta'e yookaan calji ta'e islaamummaarra sagalee naa ta'e yookaan calji maraataa gama keenya keessaa dhufee waaja'us hundi Oromoo muslimaa gartee biyya keessa jirtu islaamni gartee ummata amantii biraan tuyne jiran nuti khayrii irratti ba'u jiru hira nagaa mootummatti ba'u jirra shaggar irratti waa baane moo wallagga irratti waa baane moo arsi irratti waa baane hin tuyne kutaa takka Oromoo miti sinin jechaan jiru kan gartee biyya kana gurgurates keenyuma kana eenyu jettanimme eenyu kan seenaan hin dagatu maal jedhanin eenyu kun way keenyuma amantuma waan ni keessa dhufeen way dubbanne namuma keenya bar eenyu maqaan isaa Allahumma salli ala Muhammad kam banta gobanaa moo gobanaa daacee kunis Oromoo amantiin isaa maali Oromoo miti jira Kiristaana Oromoo akkana nu godhee jenne seenaa way dubbanne malee kan Oromoodha miidhee jenne malee Islam akkana jenne way gamas keessanii deema warri waan ni fudhadhaa way jenne abbichuun kiristaanaa mi abbichuun kiristaana bar namoonni fiddanii akka nama hacaaluu faarsuutti hacaaluudhaaf dhaabbatuutti amma rakkoo jiru ilaalaati akka nama hacaaluudhaaf dhaabbatu taa'ame adeemsa ijoollee jara kaan irraa gatama jarri kaanis immoo akka nama immoo waan hacaaluun hadha jiraate waan kana diigeetti immoo deebiftanii sababa jarri hadha lubbuun jiran ajandaa isinii kennaniif jettanii ajandaa jara sana duuka buutanii hacaaluun arrabsinaa maaf yoo jettanii hadha kan ilaallatu dhaaba hadha jiru yookaan immoo seera hadha jirutuyyuu kana hiikuus balleessuus danda'a malee hacaaluun nama lubbuudhaan hin jirre kaleessa waan hojjetee shoora isaa taphatee darbeeranni ajaa isaa ta'u gaarii hin beekta miti akka itti beeksisitu beeka fakkeenya hacaaluu akka itti fudhatu abdiin qophaadha kabiroon akka itti fudhatu qophaadha tarii immoo akka nutti fudhannu hundi keenya iyyuu hacaaluu nama gaariidha jennee ta'uu danda'a miti kuni hacaaluun seenaa isaatii wajjin hin dabarfateera haa ta'u malee immoo hacaaluu kaleessa darbee fi nama hadha boolloo jiru tokkoo fi
masjida hadha namni lubbuun jiru biigee namni lubbuun jiru Muhammad deebisee ijaaruu danda'u maaltu Hacaaluudhaan walitti fidaadha kan waliin haasaa turre kan annamuma dhufee bara akkamitti wal argata waliin simu kun tasumayyuu annamuma dhufee chaalenjina godhuun barbaada asirratti maal jechuudha amma fakkeenyaaf Hacaaluun qaaliidha Oromoof kalas dhimma Oromummaati dhimmi amantaa dhimma lubbuuti lubbuudhaan amantaa soo ta'e bara Hacaaluun kuni masjida kana isin hadha masjidni diigaman ajandaa taa'iftanii Hacaaluu fiddanii Hacaaluun nama tu kiristaana yookaan ortodoksii yookaan protestaantii musliimatu hin jedhin nama ummata Oromoo hundaaf maqaa amantaatu hundaa'in maqaa gandaatu hundaa'in Oromoo kana hundaaf nama lubbuu isaa kennee darbeenni gabaabumatti masjidni kee akka hadha kabajamuu fi Hacaaluun nama lubbuu sii kennee dabarfate mana amantaa keetii akkasii kabajamu kamii isaatiif nama lubbuu kennee dabarfate gabaabumatti bar nama Hacaaluu arrabsu dhugumaatu nama amantaa keetiin jabaas miti nama ganda kees bakka buutu miti nama Oromoos bakka buutu miti ati nama faayidaa hin qabne nama Hacaaluu arrabsa jettee biti ani muduu kan sii dabala jarri waan islaama gargaaraattan fakkaatanii nama lubbuun hadhan jirre Hacaaluu arrabsiiftanus wallahi isin islaamas bakka hin buutanu amantaa keessanittis beekaan jedhamtanu maaliif kalas ustaaza gadi ba'ee arrabsuun argita maaliif nama gaariirraa waanuma gaarii qofa argita namni hammasa ga'u dubbataa jedhama ajaa'ib dubbatteeti waa hammasi ga'u waan keessa keetiiti haasaan gaarii irra bageerraa yoo ta'e hammuma si kee'u keessuma kan keetu nama gaariidha jechuudha kanaaf gabaabumatti koy gaaffiin sin gaafadha yeroo masjidni gubatu eenyuun birrii kenname beektu mee nama gaaffii kanaa deebise masjida mootaa sanas yaadattu jedhee tan abdadha masjidonni bakka baay'eetu guggubataa turan mee gumaataa Hacaaluu namni natti himu jira mee rabbii jedhaate gumaataa artiistota Oromoo amantaadhaan islaaman taane namni natti himu jira as jala ba'ee jiraayi Hacaaluun qarshii meeqa kenne mee natti himaa masjida gubatee meeqa kenne Hacaaluu Hundeessaa osoo waan Hacaaluu beekee Hacaaluu qarshii akka inni kenne beektaa garuu qarshii amma akka inni kenne beektu amma Hacaaluu Hundeessaa masjidaaf beektu qarshii 20,000 kenneera Hacaaluu Hundeessaa baay'ee amma gaatii amantaa koon jaalladha jetta amantaa kee irratti rabbisi haa jabeessu an kanan barbaada baay'ee hundumti keenya rabba amantaa keenya irratti inuu haa jabeessu garuu goota amantaadhaan osoo sin qeeqin gandaan osoo sin qeeqin Oromoof jecha darbe otoo hin jiraatu umurii waggaa 37 darbe wallaahi baay'ee nama gaddisiisa ispeeshaalii ijoolleen keenya afaan koo kana dhageessan wallaahi baay'ee nama qaanessa alagaa nutti kolfisiistani wallaahi kana sirradhaa yaa ijoollee kee namni ajandaa kana fidee kenne ajandaadhuma Hacaaluu fiddanii dhufuun wallaahi sheemii Oromoo taatanii sin lammaan maal wallaahi namni ajandaa Hacaaluu kana fide wallaahi qaanyidha maal rabbuun maal isiniin jedha namni maal garaa kamtu Hacaaluu isin arrabsaa garaa kamtu immoo nama Hacaaluu faarsu fakkeessee akka namni Hacaaluu arrabsuudha amma lalaacha jiru badhuu keessatti argilaati nama Hacaaluudhaaf oo'u fakkeessanii warri Hacaaluu arrabsiisuu barbaaddanu haasaan taane dogoggora ajandaan taane namaa kennuu barbaaddanu isinis keenyuma waan taataniif orma isiniin hin jennu waan ta'eef dhiisaa hin bareedu bakka jara islaamaa qofa otoo hin taane jara Hacaaluu nama faarsu yookaan nama Hacaaluu dhaabbatu fakkaattanu Hacaaluun tasuma keessan qofa miti Hacaaluun keenya hunda nu hundaaf wareegame ispeeshaalee akka jimmaatti Hacaaluun namni dura lubbuu kennu yoo jiraate nuyi akka jimmaatti fudhanne Hacaaluun aarsaa meeqa kaffalee ture Hacaaluudhaan anjeessa gadi ni hidhame fakkeenyaaf ambaayizee dhimma Hacaaluutii irra baanee nama jeessa gadi hidhamee bahe waan akkanaa dhiisaa maaliifi tokkoffaa an nan fammasaa foloorii baay'een argadha hojjettani in milkaa'u namni isin jibbee isin jalaa baqata kanaafuu dhiisaa waa'ee Hacaaluu yoo dhuguma amantaa keetti jabaa taate dhimma masjida keetii falmadhu gadi bahee dhimma Hacaaluutiin laayivii gadi baatee namni baay'een akkasii daawwatu hin godhini akka nama beekaatti jechaadha yoo immoo harka keessaa qaba jettee immoo ragaa qabaatte or maatiin isaa yookaan firoonni isaa harka keessaa qabu jette evidensii fidi kana ta'uu baannaan immoo gadi baatee bakka nutti intiniin jedhina waanuma maatiin isaa godheef fakkeenyaa waanuma obboleessi Hacaaluu haati Hacaaluu abbaan Hacaaluu godhaniifi Hacaaluun bakka bu'uu danda'a? Gonkumayyuu waan abbaan godhe ilmi bakka bu'u. Waan ilmi godhe abbaan bakka bu'u. Maaliif yoo jettani Hacaaluu bichaadha. Hacaaluu qofa bakka bu'a. Seenaa Hacaaluu bakka bu'a. Inni immoo seenaa isaa fudhatee du'eera. Nama lubbuun hin jirre. Afaan maaliif isinii asirratti dhufee amma waan hin taane haasa? Dubbiin Hacaaluu inni ka'e nama baay'ee dhiigni danfan beeytanu malee. Isiniif tarii Hacaaluun keenya qofa warri jettanusi rakkoo qabdani rakkoo ilaalcha mataa kan keessani bilchaataa miti ammallee. Hacaaluu irratti dhaaba fedhe yoo doggare namni yoo hubattan ta'eef namni yeroo waa'ee Hacaaluu ka'e callume dheetaa ilaale yookaan waa tokko jedhu hin jiru.
Maaliif kanaaf iyyuu utuma ta'eefu utuma nama ajaa ta'eefu namni du'e waan kontiin masjiida keenyatti godhu jiru. Du'ee jira waan ta'eef. Yoo wantuma keessan jaallattan amma fakkeenyaaf namni du'e amma fakkeenyaaf shaggar keessatti diigamaa nami masjiidni majlisnis ibsa baasee jira. Namoonni jajjaboon amantaadhaanis barnoota kennan baay'een isaanii ol ba'anii kennaniiru. Isarra dhaabbattanii nama masgiida kana diigsise or itti gaafatamaa bulchiinsa shaggar suuraa isaa gadi deebistee akka barbaade arrabsuu fi komachuu mirga guutuu qabda. Si galee isan gootu maaliif isan gootan? Maaliif na qaama biyya bulchuu hin gaafattan? Maaliif qaama biyya bulchuu waa'ee masgiida digdeettanii hin gaafattan? Arrabsuu barbaadanii mootummaa paartii amma jiru kana yoo arrabsitanii rakkoon qabu maaliif aangoon jala harka jira waan ta'eef jarri deebisiniif kennan lubbuudhaan jiranii. Maaliif akka mataa keenyaatti nu hundinuuyyuu gaafataa jirra. Kun akkamitti akkana ta'e gaafachuun immoo rakkoon qabu wanjalan qabu. Arrabbumas immoo jaallattan yoo ta'e dhaaba samma jiru kana arrabsaa nama isa lubbuun jiru arrabsaa. Namni lubbuun jiru isinii deebisuus hin danda'a. Tarii waan kana keessa qofa qabaachuus hin danda'a. Ginnama lubbuun hin jirre fidinaa keessa. Ajaasa ta'uu gaarii jechuudha. Kuni kanatu giraaruu fakkaata. Isuma yoo rabshaan kun tiiktookii qofa irratti malee lafa kana irratti hin jiru. Miidiyaa irratti immoo silaa dhiisuun bicuudha. Amma waan isin miidiyaa kana irratti gootan dhiisuun barbaada bicuudha. Gin nama isin irraa ilaalee nu tuffata. Isin irraa ilaalee sa'aatii kanatti Oromoon bakka lamatti ba'uun hin fokkisa. Maaliif? Karri tokko Hacaaluu dhugoodee garri tokko Hacaaluu arrabsuun waan fakkaatu amma kun. Jalqaba irrattis dhimma tuulamaa sana inni odeessaa tures dhimma lafa tuulamaa jedhee kan ajandaa fuudhee ba'es warra bitamanii baay'ee naftanyaan karoora baafatteetti Oromoo qooduudhaaf inni lafti kan tuulamaa jedhus oduudha. Maal isin jechuu barbaadetanii Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa Jimmaa Arsii Baalee Wallaggaa eessaa kan inni yeroo maastar pilaanii ba'aa tureef dhimmi sun dhimmi maastar pilaanii yookaan naannoo Finfinnee sun dhimma Oromoo guutuu waan ta'eef kana ajandaa namni fidee boceessitti kenne gadi baatee nama narrabsin. Bakka kalas kanaafuu yoo dhuguma amantaa kee jaallatee waa'ee amantaa keetii irratti cichi falmadhu lubbuu keellee taatu aarsaatti godhi. Kanaafuu namaadha lubbuun jiru. Namni immoo arsii taates dhaga'i arsii taates Baalee taates Jimma Arargee eessayyuu ta'ii dhimma Oromoo walitti buusu dubbata taanaan ati gonkumaa bakka kamiyyuu kutaa kamiyyuu akka bakka murii jala murii barbaadu. Ijoolleen biroo warri ajandaa kana isinii kenne jalaa fuutanii ajandaa isaanii fuutanii olii gadi fiigaa jirtan isinis ajandaa isaanii irkaan fuudhinaa. Jarri fidanii isinitti gurguratanii ajandaa nama jijjiirsisuu barbaadaniitu waan ta'eef ajandaa isaanii fudhattanii kana olii gadi hin kaatinaa. Waan itti jirtan jabeeffadhaa. Waa'ee masgiida keessanii gaafadhaa. Waa'ee masgiida keenya sirriitti falmachuu danda'uu qabna malee dhimma namni wayii bocee fidee hordoftoota waan qabu fidee nutti fe'e isa fudhannee olii gadi fiiguun barbaachisaa miti. Isa du'ee ekeraa isaa boolla keessa ciisuu dhowwuun nurraa hin jiraatu. Isiniin jechuuf nuti hanga wallaaluma keenya ani kana caalaa waan isiniin jedhu hin qabu. Ati waan jettu qabda? Kanuma tokko xiqqoo si waan yaada nutti uume jedheef yaada keenya kana tarii nama lama sadii qajeelchaa innee haasofnee namni alagaan immoo gaafa isin ilaalu sa'aatii kana keessatti dhiisuun bijoolomate jechuudha tuffatanii bira darbuun garuu nama biraatiif ajandaan kenninaa bakka madaa keenyaa namatti agarsiisinaa. Sajadan dhumaaf iyyuu seenne malee waan biraa waan hin qabnu ajandaa nama isinii uumu ajandaa namni isinii uume ajandaa uumamee jiru kana dhaabaadha malee wanti nu dhufneef ajandaa uumuuf miti. Ajandaa namni isinii uume ispeeshaalii wantoota ishuu jajjaboo akkasii kana faana fuudhattanii fiigdanii amma fakkeenyaaf dhimma masgiidaa saamaa jiran ta'e amma fakkeenyaaf dhimmi Hacaaluu yoo ka'e Oromoon marti Hacaaluu faana ka'a. Muslimnoo isa dhiisee amma waa'ee masgiidaa gaafatachuu dhiisee dhimma Hacaaluu faana fiigaa jechuudha. Itu waa'ee Hacaaluu koo baate dhimmi masgiidaa inuma gaafatame jechaadha. Sigalee dhimmi masgiidaa sun akka hin gaafatamneef iyyuu ajandaa Hacaaluu kaasinammi. Ajandaan akkanaatti yaadamee kennama. Sini hubadhu Oromoo dhimmi Hacaaluu kan inni ka'eef waa'ee masgiidaa akka hin gaafanneef ta'uu danda'a. Hubadhate namni parpazalii itti yaadee karoorfatee akkati waan qabattee jirturraa gara kan tokko akkati maqtuuf ajandaa siilaa waan ta'eef ajandaa abbaan fedhe boceessitti kenneessanii ilaaluudhaaf. Right ajandaa abbaan fedhe boceessitti kennu faana hin fiiginsiniin jechuu barbaadetanii galatoomaa ulfaadhaa baay'ee sin jaallannaa dubbii koo keessatti yoo sin mufachiisi yoon eenyuun iyyuu mufachiisa rabbiif jecha afootu naa jedha. Oromoon kutaa kaabaa kibba bahaa lixaa hundumti keessan bakka jirtanitti kan qaamaa wal beeknu kan wal hin beekne baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna aniif gurbaan kun jechaadha. Baay'ee sin kabajna yoo sin mufachiisne afootu nuu jedha. Keeritti nu bula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video waraabeen ture.
waraabeen ture. Waraabeen ture